Har'i muddee 31 barrii 2018 nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti isin qaqqabu dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee kabajamoo ashamaa. Qophii keenya idilee har'aatiin oduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kan qindeeffates an iddoo isaa qajeelaatii turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin. Paartilee siyaasaa gurguddoo Oromiyaa lameen kata'an adda bilisummaa Oromoo fi ODP gidduutti walitti bu'iinsi uumame akkuma itti jiraachuun beekame. Akka odeeffannoon aanaalee godina lixa Wallaggaa garaagaraa irraa arganne ibsutti dhiya biyyittii kutaalee garaagaraa keessatti raayyaa ittisa biyyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi yeroo garaagaraatti uumamaa kan jiru yoo ta'u, hooggantootni dhaabbilee lamaanis ibsa gama sabaa himaalee garaagaraan dhiyeenya kana kennaa jiraniin wal himannaa wal komii fi doorsisa walirratti oofaa kan jiran ta'uun hubatamee jira. Addi bilisummaa Oromoo himannaan shororkeessummaa irraa haqamuun gama nagaan warraaqee filannoo biyyoolessaaf dorgomuu kan fedhu ta'uu ibsuun mootummaa waliin waliigaltee uumee gara biyyaatti erga deebi'ee baatii 2 lakkoofsisee jira. Hayyurreen dhaabichaas obbo Daawud Ibsaa rakkoo dhaaba isaaniif kan ODP gidduutti uumameef sababa yoo dhiyeessan mootummaan waadaa biyya Eertiraa Asmaraatti isaaniif galee guutuu hanqachuun rakkoo kana akka uumedha kan dubbatan. Haa ta'u malee gama mootummaanis dhimma kana irratti ibsa kennameen mootummaan waadaa adda bilisummaa Oromoof seene kan cabse osoo hin taane koreen waraana bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaatti eda'uuf ABO'n ijaarame hojii isaa xumuruu hanqachuu fi waraana bilisummaa Oromoo keessumaa naannoo dhiya Oromiyaa keessa kan sossa'u qaama nageenyaa kan mootummaa irratti yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhachuun hariiroo dhaabbilee lamaanii hammeessuuf sababa ta'ee jira akka aanga'ootni mootummaa dubbatanitti. Gama biraan dhaabbilee lamaan jechuunis adda bilisummaa Oromoo fi ODP gidduutti nageenya uumuuf abbootiin amantaa maanguddootnii fi hooggantootni dhaaba lameenii magaalaa Finfinnee hoteela Ilillii keessatti walgahii cufaa geggeessaa jiraachuu odeeffannoon BBC Afaan Oromoo irraa arganne ni mul'isa. Oduudhuma wal fakkaatuun wal dhibdeen adda bilisummaa Oromoo fi ODP gidduutti uumame kan itti fufu yoo ta'e dantaa dhaabbilee lamaanii dukkaneessuu irra ceehuun egeree saba Oromoof biyyittii balaa guddaaf kan saaxilu ta'uu hayyuuleen Oromoo hiranii jiru. Akka odeeffannoo sabaa himaalee garaagaraa irraa arganne ibsutti walitti bu'iinsi kun aktiivistoota, qabsaa'otaa fi hayyuulee Oromoo hedduu sodaaf saaxilee kan jiru yoo ta'u, rakkoo dhaabbilee lamaan gidduutti uumameefis sababni hanqinaaf dadhabina dhaabbilee lamaanii akka ta'edha keessa beektotni kan ibsan. Dhaabbileen Oromoo hundi yoo wal tumsuun waliin hojjetan saba Oromoo, saboota biyyittii fi akkasumas godina gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf sabatiinsa misooma shaffisaa fiduuf hiree guddoo kan qaban ta'uu kan ibsan hayyuuleen Oromoo kanas dhugoomsuu kan danda'an wal dorgommiin isaan gidduutti godhamu dimokiraatawaa nageenya qabeessaa fi wal dhageettiin yoo hojjechuu danda'an qofa ta'uu dhaamsa isaanii dhaammachaa jiru. Hokkaras ta'uu nageenya argamu irraa kan miidhamuu fi bu'aa argatu hunda caalaa uummata Oromoo waan ta'eef dhaabbileen Oromoo hundi walii isaanii gidduutti wal dorgommii fayya qabeessa akka taasisan uummatni Oromoo dhaabbilee isaa hunda dirqisiisuu akka qabus kanneen dhaammachaa jiran hedduudha. Dhohiinsi boombii naannoo dhiya Itoophiyaatti mudate lubbuu namoota 10 galaafachuun nama tokko ammoo madeessuu odeeffannoo miidiyaa biyyoolessaa fi marsariitii News 24 jedhamu irraa arganne ni ibsa. Balaan kun konkolaataa minibaasii geejjiba uummataa imaltoota baadhatee imalaa ture irratti naannoo daangaa Oromiyaa fi Benishaangul gama dhiyaatti kan uumame yoo ta'u, konkolaataan imalaa ture sunis boombii daandii irraa awwaalamee ture irra ceehuuf yeroo kaa'u dhohuun konkolaataan sun akka barbadaa'edha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Akka gabaasaa kanaatti hokkora naannoo Benishaangul Gumuziif daangaa Oromiyaa gidduutti mudatee tureen lubbuun namoota kurnootaan lakkaa'aman darbuu fi kanneen kuma dhibbootaan lakkaa'aman ammoo naannoo jiraatan irraa akka buqaaniif dirqisiisee jira. Ministeerri muummee biyyittii kata'an Dr. Abiy Ahmed erga ji'a Ebilaa keessaa gara aangootti dhufanii jijjiiramoota siyaasaa biyyittii keessatti fidaniif guutuu addunyaa irratti fudhatamaa fi dinqisiifama guddaa argachaa jiraachuu kan ibse gabaasaan News 24 kun rakkoon keessoo naannolee biyyittii garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa uumuun uummata balaaf saaxilaa jiru kun garuu bulchiinsa Dr. Abiyyiif qormaata guddaa ta'aa jiraachuu heera jira.
walitti bu'iinsi gosummaa kibba Itoophiyaatti uumame gara Keeniyaatti akka hin ceene maanguddootni sodaa qabu jedha gabaasaan Aljaziiraa. Akka gabaasaa Aljaziiraa kanaatti walitti bu'iinsi naannoo kibba Itoophiyaatti ganna tokko dura uumamee ture namoota kumootaan lakkaa'aman gara Keeniyaatti akka baqatan taasisee kasaaraa baqattummaa erga qaqqabsiiseen booda tibba darbe keessas walitti bu'iinsi uummata Oromoo fi Sumaalee gidduutti uumame torbee tokko keessatti lubbuun namoota 21 darbuuf sababa ta'ee jira jedha. Waldhibdeen kun naannoo magaalaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti argamtu magaalaa Mooyaaleetti kan uumame ta'uu kan ibse Aljaziiraan maanguddootni hawaasaalee lamaanii dhimmi kun akka furamuuf waamicha dhiyeessaa jiraachuu fi nageenya naannoo sanaa dhugoomsuufis hojjechaa kan jiran ta'uu beeksisee jira. Oduu biyya alaatti yeroo ceenu lammiileen Eertiraa gara daangaa Itoophiyaatti baqatan erga biyyootni lameen waliigaltee nageenyaa mallatteessanii lakkoobsaan eda'uu European Union ifa godhee jira. Akka gabaasaa kanaatti lakkoobsi namoota biyyittii irraa gara daangaa Itoophiyaatti baqatan guyyaatti namoota 59 irraa gara 390tti ol dabaleera. Haaluma kanaan lakkoobsi baqattoota Eertiraa yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti argamanii haga gaafa hagayya 31 bara 2018tti 174 guutee jira. Kirkirri lafaa biyya Indoneeziyaa kutaa Baanteen keessatti torbee darbee uumame lubbuu namoota 222 galaafachuun kanneen 843 ta'an ammoo miidhama qaamaaf saaxiluun dhaga'ame. Kirkirri kun gamoowwan 100 olitti lakkaa'amu barbadeessuu fi daandii guddoo waan addaan bittimseef qaamotni lubbuu baraarsan akka lubbuu namoota daddaffiin balaa irraa hin dandamachiifneef danqaa uume kan ture ta'uunis beekame. Gabaasaan kan BBC'ti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun torbee nuti har'aaf qindeeffanne haga kana ture. Torbee qophii biroon haga walitti deebinutti nagaan turtii keessaniifis galatoomaa.